Oro Media. Ararake, Jesus, ararake, 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 Jesus, ararake, ararake. Wanta biyya lafaa dhufteefi ulfina abbaa biraatti dhiiste. Lubbuu namoota bilisoomsuufi inni ati qullaa kee dhaabatte. Abbaan ilma isaaf gaarii yoo yaade dabarsee lubbuu isaan kennuufi. Ati garuu mudaa otoo hin qabaatin akka hoolaa qalamtee nuyiifi. Nuti garuu hin deebisne gatii tola kee. Nuti garuu hin deebisne gatii dafqa kee araara kee. Nuti garuu hin deebisne gatii tola kee. Nuti garuu hin deebisne gatii dafqa kee araara kee. Nuti garuu hin deebifne gatii dafqa kee. Nuti garuu hin deebifne gatii tola kee araara kee. Harka keen cufaan irraa banteetu ijoollee tolootaa nu goote. Isa biyyi lafaa nu garboomse nu fayyisuuf olii gabbuute. Warra jiraattotaa jedhamneerra maqaa ulfinaatii waamamne. Qooda du'a keenyaan of duuteetu si wajjiniin boojuu hirmaanne. Nuti garuu hin deebifne gatii tola kee. Nuti garuu hin deebifne gatii dafqa kee araara kee. Hin danda'amu si malee jiraachuu hin danda'amu. Si malee hin ta'u hin barbaannu gooftaa jallinaan milkaa'u. Maaluf nu godhaa bu'aan biyya lafaa nyaanni garaa foonii. Hundumtuun darbaa kan hafee jiraatu suma dabdiin borii. Nuti garuu hin deebisne gatii tola kee. Nuti garuu hin deebisne gatii dafqa kee araara kee. Atoo silaa soogiddanuun jettee meeqa keenya bushaa minyeessinaa. Atoo silaa ifa danuun jetteemi meeqa keenyaati faan deddeebinaa. Kaan afaanii guutayyummaan qabnu hojii keenyaan teellaa duuba jirraa. Utuu warraa kanaan deddeebinuumi gooftaa Yesuus yoo dhufte maal jennaa. Nu maarime nuti sin deebinaa. Nu maarime si malee maal qabna. Nu maarime ofii keenya fiigne. Nu
numaarime adeemne sageenya nuti sin deebina si malee maal qabna ofii keenya fiine adeemne sageenya nuti sin deebina si malee maal qabna ofii keenya adeemne sageenya